Badama kooti yako. Tukuttuni odaa Malkaa odaa malkaa odaa Odaa roobaa odaa shanaffaa odaa shanan keessaa odaa tokko odaa tokko hangafni hangafni odaa odaa nabeetiin jira odaa nabee odaa orgamuu odaa giroo akkana odaa shantu jira odaa shantu jira odaa kun hangafa jedhan garuu kanatti hangafni kan asirraa iyyuu baay'een fagaate odaa roobaa achi dhiisee amma oga dhufnu kiiloomeetira 7 nuun jedhani baajaajiin seenuu hin dandeenye garuu bakka seena qabeessa odaa shanan Oromoo keessa odaan hangafa arguudha akka malee hawwii qabna haa ta'u malee baajaajiin meeffannee deemna baajaajiin achiin seenuu hin dandeenye odaa keessa odaa hangafa san soofuma irra odaa roobaa seenuu dandeenya soofuu fannisetti baajaajiin Jabata. Aye. Adam, ciao. Ciao. Me, sini. Dikkochi kaasee gala. Isin dikkochi kaasee. Asuma guddatta. Dikkochi Erga biyya kana dhalattanii guddattanii mee wanni kun hoo dhageessanii durii namni uume moo rabbumatu akkana godhee uume moo rabbumatu wanni akkanatti uume kun maal jedha Rapo me eessa gaama kun laga kana keessa oo kas keessan seenne garamiin baan hulluuqa lafa duudaa ta'e bishaan irraa waan gamana nu qabee jabootu kennaa takka zarii kennatu warra biyyoota malee dhaqqame akkasitti me fageenyi isaa namni asiin seenee bakka namni yoo waan tokko dhageenyu seentatillee waan dhaqqabduu muti fagoodha jedhanii waan fagoo jedhaniif si hima hapa keessi fagoo wanni jedhaniif si fagoo fi karruullee rabbi bishaan jabaa biqilaa kanaan achi yoo ta'e gamu irraan deemu yoo afaan hulluuqaa jedhu gamu utubaan bakka kana dhaabata ammaa yoo seente duraan dhaqxe duraan seente hin seenne yeroo duraan bakkitee marti utuba hin beekamu gaara kana karaatti ba'uu jira lafuma kana jala iyyuu baatanii gaara kana bakka itti ba'uu jira bakka ba'uu jira maalin beeka wani baha keessa malee namni beeka kuduroo rabbii namni bakka beeka hin beeku bakka irraa rabbi nu kalaqne beeka hin beeku waan agarree mana hojjatu Waalaikum salaam. hojjatu jira isin amma umuriin keessan waggaa 200 geessan Akkami beektan 200 ta'u? Akkami beektan 200 ta'u? Ganna fi lakkaawaa. Barakam. ganna lakkaawu si lakkaawu abbootiin teenya oromoo warra gaala tibsu warra birraa wanti fudhatu waa kana ta'a wanni beeku gaafa xaaliyaaniin rooppilaan duraa dhufu achirraa gammadattan si warri ala gaafa rooppilaan dhufusan rooppilaan horiin mar'atu mootinuu ro'ni koola qabee alwala kun jettu oromoo gubbaa kana tiin dhagayga sinna gaafate wacca san ijoollee kukkufu ijoollee mootinuu tuuje nan fiigee qabu wacca rooppilaan achirraa gammatattanii si warri Sini namatu isinitti meeshaa. isaan gaafa xaaliyaanii sanuu rooppilaan waaqarra dhufu gaafa xaaliyaanii jechaadha akka lakkoofsa mar'ataa beeka loon keenya kamarra akkuma beektan argitan dhaggeeffattoota keenya yookaan daawwattoonni keenya akka isaan jedhanitti isaan yeroo xaaliyaaniin yeroo lammataa rooppilaan yeroo seenu bara 1935 bara 1935 isaan dargaggeessa ta'anii qarree kanarra turre asii guddanne xaaliyaanii yoo asirra deemu as turre hin beekne nama jedhan bara 1935 har'a namni yeroo
san hoggaa nama kudhanii nama 20 hoo ta'an wanna isaan jedhan 102 inuma ta'u. Hariyaan hin jiran. Isin gosatti maal? hawattu Hawattu. Warra raayitu hawattuun tokko walitti hawattu. Eenyutu bahe hawattu keessa namni jabaa nama warra raayitu keessa waaqoo guututu jiru. Hawattu keessa eenyu jiru? achiitiif asii hawattu abbaa jamaatti Abbaa Jamaal akka waaqoo guututu. Hussein Bunee hawattu miti? Anartii gosatti adaab warra jimjimoo waaju. Si warra waayyuu soone. jedhanii nu jedhan malee hundeera bakka Arsiin akkasii wal qoratti wal gaafatti akkasii deemtee Oromootti deebi. Oromootti Amma mucaan kun saahiba kiyya ijoollee Shawaati. Ani shoo karaa haadha kiyyaatiin adaa. Karaa abbaatiin nuyi baay'een lakkoofnu gosa kana. Abbichuu siin qabna bachoo siin qabna. warra amma tamaaree warra amma maajii kanatu tamaareetiin lakkoofsa wahiitiin darii namaatiif akkasiin barate walitti hin deebitu baratte seenna qubaan qabdu gaafasan ni warri karaan adaa fi galaana jidduu jiru. Karaa abbaa kiyyaa adaa karaa kiyyaa galaan. Handhuura Oromiyaa irraa dhufu Shawaatti dhalan achitti guddatan. Ani waan tokkoon ajaa'ibsifadha. Amma baajaajiin hoo dhufnu waan kana haasa'atu dhufne. Maal haasa'atu dhufne bal'ina afaan keenyaa. Ani handhuura Oromiyaatti irraa dhufe Shawaa irraa dhufe wanna isin jettan wanna nani jedhu na dhageessanii wanna isin loqonni illee adda taatu wanni jennu tokkuma afaan keenya tokko walitti hidhannee jiru. Guddinni afaan keenya wanna ani jedhu oli. Afaan guddaa qabna, aadaa tokko qabna, safuu qabna. Aadaan keenya afaan keenya maalifi wanni kana jedheefi amma afaan keenya ergas namni amma qubee barachuu jalqabee amma barana waggaa 21 yookaan waggaa 22. Afaan warra nu bulchaa ture afaan warra Habashaa waggaa 125-26 qubeen barsiisaa turan. Haa ta'u malee wanna afaan biyya isaanitti Gondorii fi Gojjamitti haasa'an sanii fi wanni haasa'an Amaariffa Finfinneetti haasa'an adda adda. Teenya garuu tokko bal'ina afaan keenya. Maqaan eenyu isiniin jedhan? Aliyyii Waaqoo. Galatoomaa ani abarraa daanyee ture naan jedhani. Inni raayyaa Jimjimooti. Saahiba kiyya yeroo baay'ee wajjin turre. Galatoomaa Rabbi isin haa eebbisu. Eebba isinirraa barbaanna nu eebbisa. Waa barbaanna eebba irra. Waan inni itti galchu. Rabbi jaarsa kana Buloo nu eebbisa. Bulaa. Bilkaan. Ameen. Akkan ture kana ture. Ameen. Caala. Ameen. Caala. Isin mara Waan hajamtan. waan hajamtanii fi hojjenni gaariin isin haa godhu. Ameen. Akkasuma Wanni ajabnee dhufne. Ana isa wajjin haasa'aa turre. Wanni biyya handhuura Oromiyaa Shawaarraa as na fide jaalala eenyummaa kiyyaati, jaalala Oromummaa kiyyaati. Wanni waan kana goonu aadaa keenya guddisu, eenyummaa keenya jabeessu, ofiin boonu, eenyummaa keenya addunyaatti agarsiisu, aadaa keenya addunyaatti agarsiisu, eenyummaa keenya jabeessuuf as jirra malee. Ani handhuura waan jabeesse. Ameen. Muraada kee Rabbi haa godhu. Ameen. Muraadni kee haa godhu. Ameen. Umrii Ameen. Ameen. Ajari kon. Ajari jaarsa. Ajari. Asuma jedhe asuma jedhe. jinisha sini sakana manu kawan ni sabas ni sabas. Hello. Sido usai.
طائرا إجا رحمتات نسين هلالا ور سيدنا عمر أرتني والرئيسات حجمين إسات أرتني جذي مر الرقول كراثنا نقوسو أبي أوات درر حق أرد اتهاب إيه نها قدان سين هاجان مقام قدان سين هاجان زيارة كيسن زيارة بتاع بكبوتي كيسن إله ومر الدبرين سين هذا عمرين أمانة هذا ورين واندرو أمانة هذا عمرين أمانة كبد أيه كابا هذا شو ماله إيه فكرة أني حضور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وسبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وسبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سلام رسين هذا بسم مين أمي كون عامل كاوية إيه مراد سرب بحاجة إيه مراد سرب بحاجة اللي جكنا كنا مكانه والله يا شيخ ارتني زم كيسي بركة آمين 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 والله إني ذكر إيه ما ياسي والله ذكر ذكر جل بشاني وان كنك نمتو ميلا ربي تو ميلا سينان سا برفامي جرالا مال تو وان كنا كنتو ميل او كنت لا كونستراكشن ني بيا ويسترن تجرب جبيا كنا كم كنتبي او كناته almost metra meka kanto da siolete asi godemo bishan kana jala si bakafe de desa bishani kana de mo jiro atamale wan ni wan ajaiba